Ashamaa harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Godina Wallagga Lixaa aanaa Boojii Birmajii fi Shawaa Kaabaa Ada'aa Bargaatti waraanni bilisummaa Oromoo waraana Bilxiginnaa haleeluu beeksise. Godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuutii miseensonni raayyaa ittisa biyyaa lama waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun dhaga'ame. Du'aan boqochuu Jaal Amaan Tufaa Baatii ilaalchisuun addi bilisummaa Oromoo ijoo dubbii baase. Du'aan boqochuu miseensa gameessa kanaanis gaddi guddaan itti dhaga'amuu ibseera. Hidhattoonni faannoo daangaa Oromiyaa irratti haleellaa raawwatanii lubbuun namaa darbuun dhaga'ame. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Itoophiyaa keessatti dhiyeessii deeggarsa midhaan nyaataa ji'ootaaf adda kutee ture yaaliif deebisee eegaluu beeksise. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuutti faannoon Amaaraa maanguddoo tokko ajjeesuun dhaga'ame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjiin ana Maanu'eel Laggaati. Godina Wallagga Lixaa aanaa Boojii Birmajii fi Shawaa Kaabaa Ada'aa Bargaatti waraanni bilisummaa Oromoo waraana Bilxiginnaa haleeluu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhatu jabeessee itti fufee jira. Haaluma kanaan haleellaa iddoo garaa garaatti raawwataa jiruun injifannoo boonsaa argachaa jiraachuu isaa ibseera. Akka kanaan guyyaa kaleessaa gaafa hagayya 8 bara 2023 Lixaa Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa Boojii Birmajiitti tarkaanfii waraana mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhateen hedduu ajjeesuun kaan ammoo madoo ulfaataan adabuun dhaga'ame. Kana malees meeshaalee akka kilaashii 11, rasaasa 1151, boombii harkaa 10 fi hidhannoo mudhii 11 irraa hiikkachuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii gochuu odeessi waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa irraa nu qaqqabe ni addeessa. Oduudhuma wal fakkaatuun giddugala Oromiyaa keessa kan socho'aa jiru waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaas waraana mootummaa Bilxiginnaa haleeluu beeksiseera. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa gaafa hagayya 8 bara 2023 godina Shawaa Kaabaa aanaa Ada'aa Bargaa ganda iluu iddoo addaa gabaa roobii jedhamutti hattee hidhuun waraana Bilxiginnaa irratti tarkaanfii jabaa fudhachuu odeessi waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa irraa arganne ni ifoomsa. Tarkaanfii aanaa Ada'aa Bargaatti fudhate kanaan waraanni bilisummaa Oromoo loltoota Bilxiginnaa 20 ajjeesuun 15 ol ammoo madeesseera. Kana malees meeshaalee waraanaa hedduu booji'uun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii gochuunis barameera. Tarkaanfii iddoo adda addaatti fudhataa jiruun injifannoo boonsaa argachaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin yoo ibsu, hanga oduu kana qindeessinetti gama mootummaa paartii Bilxiginnaatiin garuu wanti jedhame hin jiru. Godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuutii miseensonni raayyaa ittisa biyyaa lama waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun dhaga'ame. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa utuu beekaniis ta'e hin beekiin qawwee sirnichaa baachuun uummata isaanii dararaa turan hammeenya sirnichaa hubachuun gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamaa jiru. Badii fi cubbuu sirnichi Oromoo fi Oromiyaa irratti hojjetaa jiru yoo cichanii irratti hin qabsaa'amne wareegama ulfaataa nama baasisuu danda'as jedhaniiru. Haaluma kanaan gaafa hagayya 6 bara 2023 miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa lama godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuu mooraa bulchiisa magaalaa Beengu'aa irraa qawwee fi hidhannoo guutuu walii waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaatti makamaniiru. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa duraanii kunneen qawwee Turkii 2, rasaasa 180 fi boombii harkaa 5 qabatanii dhaquun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ittiin gabbisaniiru. Du'aan boqochuu Jaal Amaan Tufaa Baatii ilaalchisuun addi bilisummaa Oromoo ijoo dubbii baase. Du'aan boqochuu miseensa gameessa kanaanis gaddi guddaan itti dhaga'amuu ibseera. Addi bilisummaa Oromoo du'aan boqochuu miseensa dhaaba keenyaa buleessa Jaal Amaan Tufaa gaafa dhageenyu gaddi nutti dhagahame akkaan olaanaadha jedhe. Jaal Amaan Tufaa abbaa isaa Tufaa Baatii fi haadha isaa aadde Nagellee irraa bara 1960 akka lakkoofsa Awurooppaatti kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii Lixaa aanaa Zuwaayii Dugdaa bakka addaa Dugdaa jedhamutti dhalate. Jaal Amaan akkuma ijoollee baadiyyaa kamiittuu loon tiksaa maatii isaa gargaaraa wayita umuriin isaa barumsaaf ga'u mana barumsaa Araaxaa jedhamutti barnoota sadarkaa 1ffaa barate. Barnoota isaa sadarkaa 2ffaas mana barumsaa Katarii jedhamutti osoo baratu gidduun bara 1978 akka lakkoofsa Awurooppaatti waraana biyyaatti qacaramuun barnoota isaa achitti xumure.
Jaalamaan waraana biyyaa keessatti humna makaanaayizii kan ture yoo ta'u, balaa waraana irratti irra gaheen ijoollummaa achii bahee fuula isaa guutummaan guutuutti gara qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n durfamuutti makame. Jaalamaan Tufaa Baatii ilma Abbeera yookaan Wasiila Jaalladhii Gammadaa ilmaan obboleeyyanii waan tureef akkuma waraana mootummaa keessaa gadhiisee baheen kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo Jaalladhii irraa barachuun miseensa ABO ta'e. Kaayyoo ABO erga ofitti fudhatee booda dirqama itti kennamu hunda akka gaariitti nama bahaa turedha. Jaalamaan Tufaa bara 1991 wayita ABO'n mootummaa ce'umsaa keessa turetti uummata ijaaruu fi dadammaqsuu dabalatee garee miidiyaa ABO keessatti ogummaa kaameraatiin tajaajila guddaa kennaa ture. Yeroo ABO'n mootummaa ce'umsaa keessaa ba'u waxabajjii bara 1992 Jaalamaanis jaallan biroo wajjin bahee dirree qabsoo seenuun qabsaa'aa ture. Jaalamaan kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromootiif cichoomina qabu waggoota 30 oliif nama hojii mirkaneessee fi jaallan isaa biratti haalaan jaallatamudha. Bara 2018 erga ABO'n magaalaa Finfinneetti waajjira banatee booda waajjira Gullallee keessatti dirqama dhaabni itti kennu cinatti jiila adda bilisummaa Oromoo Jaaljabeessaa Gabbisaatiin durfamu guyyoota 36f godinoota kibba bahaa Oromiyaa, godina Arsii Bahaa, Arsii Lixaa, Baalee Bahaa fi Lixaatti bobba'uun uummata isaa dubbisaa ture waliin ta'uudhaan dirqama qabsoo isarraa eegamu ba'achaa tureera. Erga bobbaa godinoota kibba bahaa Oromiyaa xumurateen booda dirqama dhaabni isaa itti kennu hunda haga du'aan boqotutti jaala raawwachaa turedha. Jaalli keenya Jaalamaan Tufaa Baatii maatii horatee abbaa ijoollee 4, dhiira 1 fi shamarran 3ti. Jaalamaan yeroo gabaabaa as dhukkubaan qabamee osoo wal'aanamaa jiru guyyaan isaa geenyaan gaafa hagayya 7 bara 2023 umurii isaa ganna 63tti du'aan addunyaa irraa godaane. Addi bilisummaa Oromoo irra deebi'uun miseensa isaa cicha kaayyoo obsaa fi kutannoo qabu akkasii Jaalamaan of biraa dhabuutti gadda itti dhaga'ame ibsachaa maatii, firoota, jaallanii fi uummata Oromoo cufaaf Rabbi obsaa fi jajjabina haa kennu jedha. Lubbuu isaa ammoo Waaqni jannata haa qananiisu jechuun addi bilisummaa Oromoo ijoo dubbii guyyaa kaleessaa hagayya 8 bara 2023 baaseen ibsee jira. Gadaa Miidiyaa Neetwoorkis du'aan boqochuu Jaalamaan Tufaatiin gadda itti dhaga'ame ibsata. Maatii qabsoo jaallan isaanii hundumaaf jajjabina hawwa. Hidhattoonni faannoo Amaaraa daangaa Oromiyaa irratti haleellaa bananii lubbuun namaa darbuun dhaga'ame. Hidhattoonni faannoo magaalaa naannoo Oromiyaa kan naannoo Amaaraa daangessitutti haleellaa raawwataniin lubbuun namaa darbuu qondaalota mootummaa fi jiraattota irraa qulqulleeffadheera jechuun BBC'n gabaaseera. Bakki guyyaa wiixataa haleellaan kun itti raawwate jedhame magaalaa Maandiidaa kan godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuu fi Nyaa'aa keessatti argamtudha. Haleellaan kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 1 bara 2015tti kan raawwate yoo ta'u, lubbuu poolisoota Oromiyaa 2 fi barataa 1 sababa haleellaa faannoo kanaan darbuun ibsameera. Hidhattoonni kun ganama sa'aatii 4tti gara magaalichaa seenuu kan himan qondaalli aanatti yaada kennan gocha kana kan raawwate humna faannoo jedhamudha jechuun himaniiru. Konkolaataadhaan toora magaalaa Dannabaa irraa daangaa isaanii cabsanii gara keenya dhufan jedhan itti gaafatamaan koominikeeshinii aanichaa obbo Abdataa Hayiliyyee. Dannabaan magaalaa naannoo Amaaraa aanaalee Abbichuu fi Nyaa'aa daangessan keessaa tokko kan taate Siyaabadirii fi Waayyuu keessatti argamtudha. Hidhattoonni maqaa faannoo jedhamuun waamaman kunneen konkolaataa fe'umsaa meeshaa 3 Dannabaarraa gara magaalaa Mandiidaa akka deeman odeeffannoo qabaachuu isaanii fi magaalaa osoo hin seeniin konkolaataarraa bu'uun dhukaasa banuu isaanis obbo Abdataan himaniiru. Baay'inni isaanii qabatamaatti ani kan ofii kiyyaaf arge toora nama 100 ni ta'u. Mooraa waajjira bulchiisaa fi waajjira poolisii seenanii dhukaasanii bahan jedhan. Hidhattoonni kunneen meeshaalee waraanaa dhuunfaa dabalatee kanneen isnaayiperii fi bireenii jedhaman hidhachuu dubbatan aanga'aan kun dhukaasaa dhufanii waajjira poolisii seenanii meeshaa hiikkachuu barbaadan garuu hin milkoofne gad deebi'an jedhan. Gama naannoo Oromiyaatiin immoo poolisiin idilee aanichaa fi milishaan tarkaanfii ofirraa qolachuu fudhachuu isaanii himameera. Kaayyoon hidhattootaa kunneen magaalaa Maandiidaatti seenuu danda'an magaalicha qaxxaamuranii gara magaalota naannoo Amaaraa birootti ce'uu ta'uu akka danda'u himan obbo Abdataan. Garuu immoo magaalaa gaafa gahan dhukaasa banan kaayyoon isaanis jeequmsa waan argatan saamuu fi meeshaa hiikkachuu barbaadu sun immoo hin milkoofne jedhan. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Itoophiyaatti deeggarsa midhaan nyaataa ji'ootaaf adda kutee ture yaaliif deebisee eegaluu beeksise.
Dhaabbatichi ji'oota 2 dura ture sababa deeggarsi midhaanii warra isaan barbaachisu bira osoo hin gahin gara dabarfamaa jira jedhuun dhiyeessii kan addaan kute. Amma dhaabbaticha jalatti kan hojjetu sagantaan nyaataa addunyaa dhiyeessii deeggarsaa kana naannoo tokko keessatti deebi'ee akka eegalu ibseera. Dhaabbatichi naannoo Tigraay kan sababa waraanaa hamaa waggaa 2 geggeeffameen hedduu miidhametti deeggarsa akka itti fufu beeksiseera. Naannichatti deeggarsi midhaanii akkaan barbaachisa. Gabaasaalee midhaan gargaarsaa warra isaan barbaachisu bira osoo hin gahin faayidaa dhuunfaaf gara dabarfameera jedhanii bahuu hordofee dhaabbileen gargaarsaa fi mootummaa Itoophiyaa dhiyeessii itti fufuuf sirna to'annoo addaa diriirsaa turan. Sagantaan nyaataa addunyaa ibsa kibxata baaseen sirna to'annoo haaraa kana jalatti dhiyeessii guddaa naannoo Tigraayiif barbaachisu eegaluu beeksiseera. Qamadii kiiloogiraama 15 qabee tokkotti hidhamee qophaa'e namoota 100,000 ol ta'aniif akka raabsamu beeksise. Itoophiyaa keessatti namoonni miliyoonaan lakkaa'aman hanqina midhaan nyaataa hamaaf saaxilamanii jiru. Tibbuma sagantaan nyaataa addunyaa Itoophiyaa keessatti midhaan nyaataa dhiyeessuu dhaabu hojii wal fakkaataa irratti kan hirmaatu dhaabbanni gargaarsaa Yuunaayitid Isteet USAIDs dhiyeessii addaan kutee ture. Dhaabbatichi ibsa kibxata gaazexeessootaaf kenneen hojii deeggarsa midhaan nyaataa Itoophiyaa keessatti raabsuu deebisee eegaluuf karoora akka hin qabne beeksiseera. Mootummaan Ameerikaa karaa dhaabbata gargaarsa isaa USAID jalqaba ji'a waxabajjii ture deeggarsa midhaan nyaataa Itoophiyaaf kennaa ture adda kutuu beeksise. Mootummaan Ameerikaa deeggarsi nyaataa kennamaa ture osoo uummata ergameef bira hin gahin gara darbaa akka ture qorannoon bira gahamuu hordofeet akka gargaarsicha dhaabe hime. Gabaasa kana hordofees akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa 2 bara 2015tti dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaan nyaataa addunyaa ammoo Itoophiyaatti deeggarsi nyaanni hangisaa guddaa ta'e kaayyoo hin malleef ooleera jechuun deeggarsa nyaataa biyyattiitti taasisu adda kutuu beeksise. Itoophiyaatti sababa waraana kaaba biyyattii waggaa 2 oliif turee fi gogiinsa hamaa mudateen namoonni miliyoona 20 ta'an hanqina nyaataa hamaaf saaxilamaniiru. Ba'a Afrikaatti waggoota 40 darban keessatti bifa mul'atee hin beenneen gogiinsis mudateera. Dhaabbileen deeggarsaa idil addunyaa garaagaraa akka jedhanitti naannoo Tigraayitti lammiileen 90 ta'an deeggarsa nyaataa isaan barbaachisa. Rakkoo kana furuuf dhaabbileen gargaarsaa deeggarsa garaagaraa gochaa turan. Itoophiyaadhaaf biyyoota deeggarsa nyaataa godhan keessaa Ameerikaan adda duree yeroo eeramtu karaa dhaabbata gargaarsa ishee fi dhaabbilee gargaarsaa idil addunyaa garaagaraa deeggarsa taasifti. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuutti humnoonni finxaaleeyyii faannoo jedhaman maanguddoo tokko ajjeesuun dhaga'ame. Yeroo adda addaatti haleellaa gara Oromiyaatti taasisanii lubbuu namaa balleessaa fi qabeenya hawaasa saamaa kan jiran humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoo jedhaman ammas gocha isaanii kana jabeessanii itti fufanii jiraachuun himame. Haaluma kanaan gaafa hagayya 4 bara 2023 haleellaa godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu ganda burqaa soorummaatti bananiin maanguddoo obbo Baqqalaa Hirphaa Galataa jedhaman ajjeesuun barameera. Aanaa Kiiramuutti humnoonni finxaaleeyyii kunneen deddeebiin haleellaa raawwataniin hawaasni alatti rakkoo akka namtuu keessa seenuun du'aa fi jireenya gidduu jiru. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwork subscribe like gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen hafe wajjin turtii gaarii.